awwaleen yeroo jalqabaaf awwalee duuka baay'ee wal jibbina turre baay'een isa jibbaan yeroo jalqabaaf anatu isa jibba. Sababii awwalee guyyaa tokko mucaa isheen boonii ishee waamu maal kan jettu suni awwaleedhaan mana isheetti ol galchitee ijoollee musliimaa arrabsiti. Yeroo jalqabaa fi ol seenee guyyaa sana jecha miiraatiin dubbadhee akkabitti mucaa kana duukaa teessee utuu mucaan kun ijoollee musliimaa jala taa'anii arrabsuu ati immoo deebitee irra gortee ijoollee musliimaa jala koomentii barreessan arrabsita jennaan haartee halkan guutuutti na hamachaa bultee waan na biraan qabne akkana duukaa waan bilbilaan haasofteetti isa duukaa bilbilaan hin haasofne jettee miidiyaa na godhatee ittiin arrabsaa ture. Otoo waan nangashine keessa galeen otuun akkuma warra kaanii callisee dhiisee ta'e kun hundumtuu hin dhufu ture. Kun hundumtuu sin ta'u ture utuun callisee dhiisee ta'e. Dheengadda torbee tokko dura awwaleen karaa FB dhufee amoo dhiifama yeroo darbee sirrattis viidiyoo hojjedhu koof nan balleessa viidiyoo sanallee nan kaasa dhiifama naaf godhi hin barbaachisu ture naan jedheennaan tole bolisa koo namni dhiifama gaafate akka kiyyatti dhiifama siifan godhaa bilookee jalaas kunoo karaa tiktookis si baaseerannaa foloo na godhee foloon deebisee guyyaa sadii kaasee wal duukaasoo har'a turre. Awwalee wajjin geemii kan taphataa ture yeroo awwaleen nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeroo inni arrabsaa ture iyyuu ijoollee musliimaa mana isaa galanii duukaa taphachaa turan. Dhaggeeffadhaa. Duukaa galanii taphachaa turan. Ijoollee musliimaa mana isaa galanii kostiitti ergatanii akka barbaade duukaa taphachaa turan. Yeroo sana namni tokko maaliif awwalee duukaa taphattadhee dhaqee namni mana isaa banatee ijoollee sana baasee suura baasee irratti haasoo irratti dubbate namni tokko hin jiru. Yaada fedhii mataa isaanii qaban ilaalcha mataa isaanii keessaa qaban ani guyyoota lamaan sadan tokko isa wajjin laayibii galee taphadhee isaan sun sababii maatiin isaanii musliima ta'aniif sababii musliima keessatti dhalataniif fira waan qabaniif ittiin dubbatamu. Ani ammoo sallamteedha kaleessan dhufee maatii korraa fira korraa zarii korraa adda ba'een jira. Fira sin qabu musliima keessaas fira hin qabu. Sababii kanaaf ijoolleen garee shaadaa garee banattee saatii 24 yeroo seen haadhaaf abbaa kiyya arrabsitu haadhaaf abbaa kee arrabsamaa jira gaafa naan jedhan gaafa laayibii sana sheer naa godhanis nama kan biraatu sheer naa godhe jechuudha. Ijoollee kristaan sheer naa godhe ijoollee haadhaaf abbaa kee arrabsamaa jira gaafa seenu inni tokko mucaan dhiirri tokko haadha isaa maaloo haadha isaa akkasii haadha isaa midhaan midha Maariyaamiin maal haadha see kun akkas taate kun isa duukaa geemii taphatte kun itti Maariyaamii daadhiin gamiirra simmetii hin taanetu natti dhagahame. Yeroo sana jecha lama tokko dubbadheen ture jechuudha. Mucaa ijoollee sana lamaan achi jiranitti. Miira hamaan natti dhagahame. Miira sana halkan guutuu boo'aan buleen. Aneetuun as keessa jiru haatiif abbaan koo arrabsan. Boorammoo utuu viidiyoon kun rikkoorditee haadhaaf abbaa kiyya bira ga'e. Kaleessaatiif abbaa koo na abaaran ammas lammaffaa haatiif abbaan koo yeroo ammaa kana hundumtuu miidiyaa fayyadama. Tarii kan laayibii kana na hordofu ollaa mana isaanii taa'ee yookaan naannoo sana kan isaan waliin bula dhugu kan laayibii kana na hordofu jiraachuu danda'a. Otoo sagaleen kun bira ga'e indee amma muuttuu saayyuu na abaaru kan jedhu halkan guutuu miimmaan qabachuu hin dandeenye jechuudha. Haadhaaf abbaa koo yeroo isaan achirra laayibii sanarra taa'anii arrabsan. Kana booda yeroo sana mi'uuti na godhanii nan ba'ee hin dhiisanii Haayimeed kunii fi Aliin akkasuma Billeewoon kunillee duukuma na arrabsaa ture jechuudha. Nan ba'ee kana booda hoggaan deebi'ee seenu Alii fi Haayimeed waan biraa haasa'aa turan dhimma sanarra hin jiranii nan dhiisee. Kana booddee erga isaan baane amma saatii 24 guutuun irratti haasa'aa oolan. Nan dhiise. Har'as guyyaa guutuu laayibii banatanii irratti haasa'aa turan. Nan dhiise. Haadhaaf abbaa koo isaan arrabsan sana rikkoordi gochuu hin dandeenyaan. Yeroo sana miira hektaare keessa waan hangaleef rikkoordi godhachuu hin dandeenye. Na arrabsanii kuufanii har'as na arrabsanii kuufanii guyyaa guutuu mataarra dhaabbatanii na arrabsaa oolanii kuufanii dhiisa. Umarra natti dhagahame. Otuun laayibii seenee jiru warra guyyaa tuun laayibii seenee jiru baay'ee natti dhagahame. Baay'ee humnaa ol natti dhagahame jechuudha. Ufanii koomentiidhaan namni ta'e waan ta'e irratti barreessu baay'ee natti dhagahame. Bakka laayibii sanarra taa'ee miira keessa gale. Silumaa halkan guutummaan dhangalaasaan bule waan ta'eef. Maaliif jennaan? Hormoonni warri kaleessa keessaa wayii dhufe horma naan jedhee na dhiise. Inni narra keessa jirus horma naan jedhee na dhiiseera. Ibsaa koo hin fixadhaa. Eegaa tokko. jechuun sanuma adda baasuuf malee barre isa dheeree osoo hin taane maaltu jedhamee taa'amu.
sagaleen kee jiraa mi'amma. Jira. Jire. Eewwa wanni isin jedhe laala amma akkuma kanuma tolchuuf malee si afaan qabuu hiyyaa miti. Mee namni si arrabsu gareen shaadaa yeroo jaamu gareen shaadaa beekamaadha. Gareen shaadaa namni hundinuu gareen shaadaati. Garuu gareen shaadaa kan jaametti dhaamu ustaazota malee ijoollee warra amantiitii miti. Kan sidhi nama garee shaadaa hundumaarraa modiitara qabu har'a ganama mataasaa jechuudha. Garee shaadaarraas na darbatanii mana abbaa caalii keessaa yeroo lama darbatanii na buusan. Yeroo akkasii amma gaafadhee jira. Fitadhee jira laal. Garee shaadaa warri jaamu namni islaamaa hundi garee shaadaati. Haa ta'u malee garee shaadaa asirratti ijaamee dubbatamu warra ustaazota asirra lallabatudha. Tole warri suni yoo si arrabsanii jiraatan nama san fidi maqaa garee shaadaa jiru kana haasawuun gaarii natti fakkaatu. Ammoo warruma sanummaan yoo si arrabsanii jiraatan meesi guddifnaati nama san waliin dhiifama si gaafanna yoo jiraate ragaa nu baase amma ijoollee musliimaa agartee arrallee kaleessallee si arrabsaa oolte sana ragaa nu baase yoo jiraate. Mucaa dhiiraachi jiru sana hin beeku Maariyaam Meedaadhii kan jettu sun immoo azala jirti kun afaan ishee baay'ee baalageedha azala jirti. Galfachuu dandeessan. Ani immoo rikoordii godhanne yeroo sanatti maaliif miira gaarii keessa waan hin turreef ani rikoordii masaayyuu hin danda'e miira gaarii keessa turre waan ta'eef. Yeroo sanatti nan haaree jecha hamaa tokko irratti dubbadhee nabaa sana achi keessa darbattee achittis lafa hundatti modiitara lallaatanii fi qabdi afaan ishee waan beektuuf na buusan jechuudha. Bakka nan bu'e. Anammas ani kan ibsaa Abu Talaan Fazur, Abu Talaan Falafat and Beka, Bayan Kabaja, Namaguda. Namaguda, 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 nothing to Amo, Taka, Embusnani, Shuguti Mabufta, Anagalchen in Busini. Shuguti Shuguti Ram Dirakasia, Ahmed Shuguti Ram Dirakasia. Sikabajanjara, Imbusini, Anagalche, Kanabor Namatoko Yobufte, and goes Rakasas. Okay. Mariami one thing Chefi, Amo Harab Sufi miti, Amo Maramina Harab Sufi miti. Khalid Hasofi. Somebody was updated to Jirawa, Jichato Konarati to Pantena one, Amira Taikesija. Yeah. Harabasina of a back or Rapsitanaga, Kakana Bodagaro Rabada of a back of Karabsaman in Barbad. Ada Sati did them for Bambarbadi Manabanatena. Me Altoko Amo Altoko. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di keessa nu baga jiraatani. Egaa jarraa isin durseenaa ta'ee dhiifama. Wantan jechuu barbaade haasaa dheeressaa ooluun faayidaan qabu gabaabsuu gaariidha. Maaliif jennaan erguman dhufee jala seene walakkaa isaatii weegeeraani garuu duraan immoo baay'ee haasa'amaa ture natti fakkaata. Ajandaa gabaabaa kana irratti dheeressuu hin barbaachisu. Gara xumuraatti adeemnu barbaadeetani. Waliigalatti wanti baay'een haasa'amee ture anillee dhaga'aan ture. Gabaabinaa wantan jechuu barbaadu. Nuti musliimoonni yeroo kamiyyuu ajaja rabbiitiin deemna. Ajaja rabbiitiin yeroo deemnu immoo tokkummaadhaan deemna. Islaamummaa keenya immoo lubbuu keenya ol jaallanneeti kan deemnu jechaan. Lubbuu keenya irrallee, qabeenya keenya irrallee, maatii kan keenya irrallee waa hunda jaallanneeti. Wanti walitti nu fidu yoo jiraate islaamummaadha. Wanti tokko nu godhu yoo jiraate islaamummaadha. Wanti gargar nu baasu yoo jiraate illee daangaa islaamummaatiif jecha gargar baana jechaan. Yoo daangaa islaamummaatu walitti nu fida yoo immoo daangaa islaamummaatii ala bahee namni sanatu adda nu baasa jechaadha. Yeroo kamiyyuu jechaadha. Dhimma dhuunfaa keenyaa osoo hin taane dhimma qabeenyaa osoo hin taane dhimma biraa osoo hin taane dhimma firummaatiif dhimma ormummaa osoo hin taane dhimma diiniiti kan walitti nu fidellee dhimma diiniiti kan adda nu baasullee yeroo kamiyyuu jechuudha. Yoo adda bahuun barbaachisellee jechaadha yeroo kamiyyuu. Waliigalatti wanta jechuu barbaadu namoota gara islaamummaatti dhufan kamiyyuu haa ta'u akkasumas immoo nama musliimaa islaamummaa keessa jiru yoo haa ta'u namni akka itti jiraachuu qabu akka itti haasa'uu qabu akka itti deemuu qabu akkaataa islaamummaan jedheen haasa'uu qaba akkaataa islaamummaan jedheen deemuu qaba akkaataa islaamummaan jedhetti jiraachuu qaba jechaadha. Yoo immoo daangaa islaamummaa darbeetan tarkaanfadhee akkaataa islaamummaaniif musliimoonni jiraatan nuti hin jiraadhu yoo jedhe inni sun mirga isaati jechaadha. Wantan jechuu barbaadu namoonni musliimaadha yookaan immoo namoonni shahaadaa qabatan namoonni gara islaamummaa dhufan bakki barnootaa qophaa'ee jira. Gareen baay'ee jira. Nuti mataan keenya hundeessinee jirra garee lafarratti illee onlaayinii irratti illee namni gara islaamummaa dhufe kamiyyuu barachuudha jechaadha wanti sirraa eegamu. Obboleewwan keenya jarri ni jaallannaani
Nama hundaa walitti jaalala nama gara islaamummaatti dhufe. Musliimoota warra islaamummaa keessa jiran caalaan akka kiyyatti warra gara islaamummaa dhufaniif an kabaja qaba. Maaliif jennaan namoonni kuni aarsaa hedduu kaffalaniiti kan islaamummaa keessa dhufan. Maatii isaanii dhiisanii, hiriyoota isaanii dhiisanii, qabeenya isaanii dhiisanii, kabaja achii qaban dhiisanii gara islaamummaa dhufanii namoonni shahadaa qabatan jechaadha. Rabbii jechaadha. Osoo akka barbaadanitti jiraachuu danda'anu, osoo akka barbaadanitti waan fedhan godhatanii jiraachuu danda'anu islaamummaa jecha aarsaa godhanii waan qaban akkasumas immoo waan fedhan jechuudha. Osoo akka barbaadan jiraachuu danda'anu gara islaamummaa dhufan. Kanaaf jechaani namni tokko lubbuu isaa qabee nafsiyyaa ofii qabee nafsiyyaa ofii mo'atee yeroo islaamummaa qeebaluu kabaja guddaatu na biratti kabaja guddaa na biraa qaba. Ana qofa osoo hin taane musliimoota hunda biraa jechaadha. Ni kabajana hedduu jechuudha. Garuu kanumaa waliin immoo namoonni kun yeroo dhufanii wanti isaan barbaachisu barnoota. Maaliif jennaan amantaa biraarraa dhufanii waan ta'eef waa'ee islaamummaa barachuu, cimuu, irratti gad dhaabbachuu, jabaachuu akkaataa diinii kanaa barachuudha jechaadha. Wanti isaan irraa eegamu kanadha walii galatti. Abbaa fedhee ta'u eenyuun ta'u jechaadha. Namni kamiyyuu gaafa islaamummaatti dhufe wanti isaa affeeru nuti barnootaadha. Kanadha walii galatti. Lammaffaa immoo namni tokko osoo hin baratin, osoo ofiisaatiif hin baratin waa'ee amantaa islaamummaa deemee nama biraa barsiisuu hin danda'u. Fakkeenyaaf namni tokko islaamummaa baratee ka'ee waa'ee islaamummaa baratee ofiisaatii beekee ka'ee sana booddee gara islaamummaatti nama affeeruun dirqamaayyuu. Dirqama akka islaamummaatti jecha nama waamuun. Garuu osoo hin baratin immoo nama waamuun hin danda'amu jecha. Hin danda'amu. Walii galatti wantan jechuu barbaadu waa'ee amootii fi waa'ee Maryam ani hin turre yeroo wal lolanullee yeroo maalillee ani hin turre hin beeku quban qabu jechuudha. Walii galatti wanti jara walitti buusu yoo jiraate dhimma diinii yoo ta'e kun gabaabaadha. Dhimma diinii yoo ta'e jecha. Dhimma diiniitiif walitti bu'an yoo ta'e dhimma amantaa isaaniitiif dhimma islaamummaatiif walitti bu'an yoo ta'e islaamummaadhumatu jara walitti araarsa. Islaamummaadhumatu jara walitti fida. Wa in tanaaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasuul. Yoo waa tokko keessatti wal dhabdan, yoo waa tokko keessatti walitti buutan Qur'aanaa fi hadiisa bira deemaatii walitti araaramaa jedha. Kanadha jecha. Inni kun akkasidha. Waa'ee abbaa faadha kiyya arrabsite minaamin kan jedhamu kana isa kana isinillee akka dubbatartutti ragaa naa baasaa ani hin jenne jedhaarti. Ani hin jenne jedhaarti ragaa banaa baasaa jettee sun ragaatu walitti jedha araarsa. Kan dhumaa ammoo wantan jechuu barbaadu amoos haa ta'u namoota biraallee haa ta'u yeroo kamiyyuu diinni Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam nuuf diina. Diinni Rabbii nuuf diina. Diinni islaamummaadhaan nuuf diina. Maaliif jennaan nuti Nabi Muhammadiin alayhi salaatu wassalaam lubbuu keenyaa olitti, qabeenya keenyaa olitti, maatii keenyaa olitti waan qabnu hunda olitti jaallanna. Rabbitti aansinee Nabi Muhammadiin waan hundaa olitti jaallanna. Jalqaba Rabbii kan keenya, uumaa kan keenya waan qabnuu fi lubbuu keenyaa fi maatii kan keenya waan hunda jaallanna Rabbiin. Itti aansinee Nabi Muhammadiin waan qabnu hundarra jaallanna. Isa kanaafu islaamummaan Nabi Muhammad Rabbiin keenya uumaan keenya nu biratti tuqamuu abadan hin eeyyamnu. Hin feenu nuti musliimoonni guutuun akkasuma jechaadha. Akkasuma walii galatti. Kanaafu yeroo kamiyyuu wanti musliimoota irraa barbaachisu nama shaadaa qabate qofa osoo hin taane namoota islaamummaa keessa jiranullee namoota amantaa islaamummaa arrabsan, namoota Nabi Muhammad arrabsan wajjin ta'anii haasa'u, wajjin ta'anii taphachuu hin eeyyamamu Quraana keessatti. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Quraana keessatti nutti himee jira. Yeroo nama qishnaa godhu, Quraanatti qishnaa godhu, amantaatti qishnaa godhu, rasuulatti qishnaa godhu yeroo agartee biraa deemii jedha Rabbiin Quraana keessatti. Yoo immoo diddee wajjin teesse fa'innaka idhan mithluhum. Waggas yoo wajjin teessee wajjin haasofte, wajjin teessee wajjin bashannante gaafasii atillee isaanumarraa lakkaa'amtaa jedha. Inna Allaha jaami'ul munaafiqiina wal kaafiriina fi jahannama sa'iira. Rabbiin munaafiqaa fi kaafira immoo jahannama keessatti walitti isaan qabaa jedha. Kanaafuu dubbiin kun dubbii hamaadha. Dubbii cimaadha jecha. Dubbii laafaa miti.